Premier League England arganna. Premier League Englandin egaa taphoonni har'a taphataman keessattuu taphoonni shanni taphatamu. Taphoota har'aa keessaa taphni Manchester City halkan sa'aatii 5 irraa eegalee Etihad irratti Newcastle United simatu eegama. Gareen Pep Guardiola Manchester City nama shaampiyoonii ta'uudhaaf carraan harka isaa galee jira jechuun ni dandeenya. Taphoota amma booda taphatu hunda isaatu kan injifatu ta'e Manchester City liigichaan shaampiyoonii ta'uu ni danda'a. Maaliif yoo jettan taphni Arsenal waliin qabu jira. Tapha sana kan injifatu ta'e amma garaagarummaan Arsenal fi Manchester City gidduu jiru qabxii 5dha. Tapha qixxeessituudha har'a kan taphatu. Arsenal tapha tokko dursee taphachuu isaatiin wal qabatee jechuudha. Torbee 27 taphatee jira Arsenal qabxii 58 qaba. Manchester City 26 taphatee har'a kan injifatu ta'e garaagarummaan gidduu isaanii gara qabxii 2tti ni dhiphata. Akkasuma tapha kilaboota lama walitti fidu Arsenal fi Manchester Cityin injifate taanaan garaagarummaa qabxii tokkootiin liigicha dursuu eegala. Qabxii sana eegsifatee liigicha kan xumuru ta'e Manchester Cityin shaampiyoonii Premier League England ta'uudhaaf carraa argateeti jira. Arsenal carraan inni qabu tapha Manchester City waliin qabu irraa qabxii argachuu jechuudha. Sanaan alammoo Manchester City taphoota amma booda irraa qabxii gatuudha. Kun taphoonni Premier League England kan amma booda torbee 12 ta'afa. Arsenal qofaadha torbee 11 yookiin taphoonni torbee 11 kan isaafu. Sanaan ala kilaboonni liigicha 19 torbee 12dha kan isaafu. Manchester City dabalatee jechuudha. Taphoota torbee 12 hafan kanaan garee Michael Arteta Arsenal fi kan Manchester City Pep Guardiola murkii waancaaf geggeessan keessatti morkiin leenjisoota kanneen teeknikni akkasuma ga'umsa akka gareetti isaan diree keessatti mul'isan shaampiyoonii ta'uudhaaf baricha kan isaan affeeru ni ta'a. Sanaan ala garuu Michael Artetaan taphoota sadan darbe kan ilaalloo ta'e tapha tokkoffaadha kan injifachuu danda'e. Taphoota sadan darbe keessaa tokkoon mo'amee tokkoon injifatee akkasuma tokkoon qixa ba'eeti jira. Manchester City illeen akkasuma garuu Manchester Cityin ammatti garaagarummaan Manchester City fi Arsenal gidduu jiru gareen kun Manchester City jechuudha garii xiinsammuu waancaa qabuudha. Waggoottan 5 dabarsine keessa yeroo 4 shaampiyoonii Premier League England ta'uu danda'ee jira. Bara darbe Liverpool osoo gidduu hin bahin waggoota 4 walitti aansee shaampiyoonii liigichaa ta'uu danda'ee jira. Bara kanas gareen Pep Guardiola adeemsa keessa gara shaampiyoonummaatti dhufaati kan jiru. Inumaayyuu akkuma dura kaasuudhaaf yaalee carraan harka isaatti galaatee jira. Taphaara Etihad irratti Newcastle United simatu kana kan injifatu ta'e garaagarummaan Arsenal waliin qabu gara qabxii kan dhiphatu ni ta'a. Manchester City fi Newcastle United walitti dhufeenya isaanii kan waggootaas dhiyoo kan laalloo ta'e olaantummaan kan Manchester City'ti. Kilabiin kun egaa taphoota hedduu diree isaa irratti Newcastle United kan simate injifannoodhaan kan xumuru. Tapha yeroo xumuraatiif Etihad irratti taphatan goolii 5-0 injifateeti jira. Tapha irraa kanaanis gareen Pep Guardiola tilmaama injifannoo argateeti jira. Sanaan ala Manchester Cityin taphoota hamma onaatti taphateen goolii 30 qaba. Dursaan liigichaa Arsenal 32 qaba goolii qulqulluu jechuudha. Morkiin waancaa kan bara kana qabxiitiin dabalata murkii gooliitiinis gargar ba'uudhaaf carraan akka jirudha kan namatti akeeku. Sanaan ala kilaboonni amma murkii waancaa keessa jiran herreega jiruun Aston Villa fi Manchester United, Chelsea dabalatee Liverpoolis murkii waancaa keessa jira jechuu ni dandeenya. Egaa kilaboonni kunniin Aston Villaan qabxii 50 qaba, Manchester United 45 qaba, Chelsea 44, Liverpool qabxii 42 qabaachuudhaan sadarkaa 3 hamma 6 jiru qabataniiti jiru. Garuu ammatti kilaboonni lamaan kun Manchester City fi Arsenal murkii waancaa Premier League England baranaa kilaboota morkataa jiran jechuu ni dandeenya. Sa'aatii 12 irraa eegalee Aston Villaan Leeds United waliin ni taphata. Aston Villaan tapha kana kan injifatu yoo ta'e hamma yeroofis ta'u qabxiin Manchester City waliin kan qixxaatu ni ta'a. Aston Villaan qabxii 50 qaba, Cityin 53 qaba. Yeroofis ta'u qabxiidhaan City waliin kan qixxaatu ni ta'a. Cityin halkan sa'aatii 5 taphachuu isaatii wal qabatee Brentford sa'aatii wal fakkaataatti Brighton Hove Albion waliin ni taphata sa'aatii 12 jechuudha. Taphni kun tapha murteessaadha. Brentford liigichaan taatee kilaba ta'edha jechuu ni dandeenya. Kilabiin kun qabxii 40 sadarkaa 7ffaadhaatti argama. Tapha kana kan injifatu ta'e sadarkaa
Chelsea irraa akkasuma Liverpool irraa fudhachuu danda'a sadarkaa shanaffaa fi jahaffaa keessaa tokko dhuunfachuu danda'a. Kilabiin kun egaa ga'umsa gaarii mul'isaa jira barichaan. Igor Thiagoon taphataa sarara fuulduraa kilaba kana akkan tajaajilaa jirudha. Baay'ina goolii galchuu Premier League Englandis Haaland ittaanii taphataa argamudha. Sanaan ala garuu tapha kanarratti taphataan sarara gidduu duraanii garee biyyaalessa England akkasuma Liverpool fi Manchester City James Milner rikoordii haaraa ni galmeessa. Laayinaappiin yookiin taphni kun taphattoonni tapha kanarratti hiriiran beekamaniiti jiru. Haaluma kanaan James Milner tapha har'a Brighton Hove Albion Brentford waliin taphatu irratti akka taphatudha kan beekame. Kanaanis rikoordii taphoota hedduu Premier League Englandiin hiriiruun haaraa ni qabata jechuudha. Kana dura James Milner taphoota 653 hiriiruudhaan rikoordii Gareth Bale qooddatee ture. Har'a tapha kana ni hiriira. Kanaaf rikoordiin kun kan isaa ni ta'a jechuudha. Premier League Englandin taphoota 654 irratti hiriiruudhaan taphataan James Milnerin qixxaatu hin jiru. Taphataan kun ganna 40 irratti argama. Ammallee ga'umsa gaariidhaan Brighton kan tajaajilaatee jiru. Bara kana taphoota torbee 26 taphatan keessaa torbee 24 hiriiruu danda'eetee jira. James Milner taphattoota Premier League England keessa waggaa dheeraadhaaf taphatan keessaa tokkodha. Waggaa 24 Premier League England keessa taphateetii jira. James Milner har'a rikoordii haaraa kan dhuunfatu ni ta'a. Taphoota Premier League 654 hiriiruudhaan Chelsea sa'aatii 12 irraa eegalee Stamford Bridge irratti Burnley ni simata. Halkan sa'aatii 2:30 irraa eegalee West Ham United Stadium London irratti Bournemouth kan simatu ni eegama jechuudha. Premier League England kanaan boru Crystal Palace Wolves simata. Nottingham Forest Liverpool Sunderland Fulham Tottenham Arsenal waliin ni taphatu. Taphni Tottenham fi Arsenal darbiin London sa'aatii 1:30 irraa eegalee kan taphatamu ni ta'a. Tapha kanaan Arsenal qoramuu danda'a fi kan eegamu wiixata Everton staadiyeemii Dreesa irratti jechuudha. Manchester United kan simatu taphoota torbee 27ffaa Premier League England jechuudha. Premier League England kan Arsenal dursaati kan jiru Cityn itti aana. Serie A Itilii ilaaluudhaaf Sereen Itilii torbeen 26ffaan taphoota keessummeessaati jira. Taphoota har'a taphatamaa jiran keessa taphni eegamaati ture. Tapha Juventus fi Comoti. Taphni kilaboota kanneen lamaanii keessattuu jijjiirama sadarkaa waan uumuuf eegamaa ture. Gareen Fabregas leenjuu Comoon garee ajaa'ibaa ta'aati jira. Kilabiin kun barana Serie A Itiliitiin ga'umsa ajaa'ibaati kan mul'isaatee jiru. Juventus Turin irratti Juventus irratti goolii 1-0 dursaa jira. Amma boqonnaa ba'uudhaaf jiru daqiiqaa 45 irratti argamu. Goolii 1-0 dursaa jira. Mergim Voivodan daqiiqaa 11 irratti goolii galcheen gareen Fabregas Juventus Dreesa irratti goolii 1-0 dursuu irratti argame jechuudha. Qabxii kanaan kan xumuramu yoo ta'e Comoon sadarkaa isaanii fooyyeffata. Amma qabxii 45 qaba. Yoo injifate qabxii 48 sadarkaa afraffaa Roomaa irraa kan fudhatu ni ta'a. Kilabiin kun egaa kilaba jijjiirama ajaa'ibaa mul'isaa jirudha. Premier Leaguein Itoophiyaa torbeen 20ffaan marsaa 2ffaan har'a eegaleetii jira. Egaa staadiyeemiiwwan lamatti kan taphatamu staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa kan magaalaa Hawaasaatti argamu akkasumas staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa kan magaalaa Adaamaatti argamutti taphoonni Premier League Itoophiyaa kan marsaa 2ffaa taphatamu kan eegalan jechuudha. Tapha staadiyeemii Adaamaa yookiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphatame ilaaluudhaaf taphni Walaayittaa Diichaa fi Machaal injifannoo Walaayittaa Diichaa goolii 4-2 xumuramee jira. Tapha kanaan gooliin 6 galee jira. Premier League Itoophiyaatiin yeroo baay'ee gooliin hedduu hin galu, garuu tapha kanarratti gooliin 6 galuu dandeetti jira. Tapharraati Walaayittaa Diichaan adda ture keessattuu boqonnaa deebii goolii 4 galchuudhaan goolii 4-3 dhiifama injifachuu dandeetti jira. Goolii 7tu galee jechuudha tapha tokkoon. Gooliin 7 galu Premier League Itoophiyaatiin kan jalqabaate egaa goolii galchuudhaan dursa kan qabate Machaal ture. Boqonnaa dura daqiiqaa 2ffaa irratti Charinnat Gugsaa akkasuma daqiiqaa 39ffaa irratti Barakat Dastaa gooliiwwan galchaniin kan dursaa boqonnaaf ba'e. Boqonnaa deebis Machaal goolii biraa dabalee yookiin immoo goolii kanaan injifata jedhamee eegamus Walaayittaa Diichaan ga'umsa ajaa'ibaatiin gara direetti deebuudhaan goolii 4 daqiiqaa 47ffaa irratti Yohaannis Eliyaas akkasuma daqiiqaa 67ffaa irratti goolii lammaffaa innumti dabaleen
akkasuma Tedros Hayilamaariyaam daqiiqaa 52 irratti goolii sadaffaa fi akkasuma Carlos Damto daqiiqaa 81 irratti goolii afuraffaa Walaayittaa Diichaa galchuudhaan Walaayittaa Diichaa goolii 4-3 injifachuu danda'ee jira. Daqiiqaa 95 irratti Charnet Gugsa goolii biraa dabaluudhaan yookiin goolii lammaffaa isaaf akkasuma goolii sadaffaa kilabichaaf dabaluudhaan taphni kun injifannoo Walaayittaa Diichaa goolii 4-3 xumuramuu danda'eeti jira. Marsaa tokkoffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa kilaboota akkaan rakkataa turan keessaa kilabni Walaayittaa Diichaa isa tokko ture. Garuu amma kilabichi tapha jalqabaatiin yookiin tapha marsaa lammaffaa tapha torbee 20ffaa jechuun tapha marsaa lammaffaa isa jalqabaatiin ga'umsa ajaa'ibaa waliin goolii 4-3 kilaba jabaa liigichaa jedhamu Machaaliin injifachuu danda'eeti jira. Egaa Machaal kilaboota jajjaboo liigichaan bara kana mul'atan keessaa tokko. Bara kana qofa osoo hin ta'in bara dorgommii darbees Machaal kilaba morkataa waancaa turedha. Egaa kilabiin kun qabxii 30 qaba. Har'a osoo injifatee qabxii 33 gaachuudhaan sadarkaa afuraffaa Faasilarraa kan fudhatu ture. Garuu carrichaa fayyadamuu hin dandeenye goolii 4-3 Walaayittaa Diichaadhaan injifatameeti jira. Walaayittaa Diichaan injifannoo sadaffaa birichaatti kan galmeesse. Kilabiin kun marsaa jalqabaa Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin tapha 2 qofaadha kan injifate torbee 19 irraa. Har'a injifachuu isaatiin tapha torbee 20tiin taphate keessa tapha sadaffaa isaa injifateeti jira. Qabxii isaas 19 gaachuudhaan amma yeroofis ta'u yaaddoo gadi keessa ba'uu danda'eeti jira jechuudha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kana kilaboota gara liigii olaanaatti bu'an hedduu ta'uu isaatiin wal qabatee morkiin liigichaan geggeeffamu turmaata liigichaa argachuudhaaf taasifamu daranuu finiinuu isaati kan namatti mul'isu. Kilaboota yaaddoo gadii keessaa ba'uudhaaf yookiin liigicha keessaa fuudhaaf morkatan keessaa Walaayittaa Diichaan isa tokkodha. Kilabichi amma marsaa lammaffaa bifa gaarii ta'een har'a goolii 4-3 duuba ka'ee durfamurraa ka'uudhaan Machaal garee cimaa liigichaa kan ta'e injifachuu danda'eeti jira. Taphoota ittaanaanis kaka'umsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e turmaata liigichaa argachuu kan mirkaneeffatu ta'uu isaati jechuudha. Ga'umsa irraa kan namatti mul'isu. Taphni biraa kan Staadiyeemii Hawaasaatti taphatame, Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphatame kan Bahar Daar fi Walaayittaa Haadiyaa Hosaanaati. Taphni kun injifannoo Bahar Daar goolii 1-0 kan xumurame. Goolii injifannoo Bahar Daar daqiiqaa 36 irratti Girmaa Disaasaa peenaalitiidhaan galchee jira. Kanaanis Bahar Daar har'a qabxii 3 milkeeffachuu isaatiin qabxii 27 gaateeti jira. Kilabichi gaa taphoota torbee 20 irraa tapha 5ffaa isaatti har'a injifachuu kan danda'e. Taphoota 12 qixxabee tapha 3 mo'amee jira. Liigichaan kilaboota tapha muraasa mo'aman keessaa tokko garuu taphoota hedduu qixxabuu isaatiin wal qabatee qabxiin isaa 27 irra jira. Kilaboonni isaa ol jiran kanneen sadarkaa jalqabaa hamma torba ja'affaarratti argaman jechuudha. Taphoota hedduu qixxabuu caalaa injifachuudhaan kan isa caalanii sadarkaa kanaan yookiin garaagarummaan hamma qabxii 10 gidduu isaanii kan jiraachuu danda'a jechuudha. Dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa qabxii 35 qaba. Qabxii 8 gidduu isaanii kan jiru qabxii 27 qaba amma Bahar Daar. Egaa liigichaan tapha 3 qofa kan mo'ame Bahar Daar har'a tapha 5ffaa isaa injifachuu isaatiin qabxii 27 gahuu danda'eeti jira jechuudha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan har'a sa'aatii 12 irraa eegalee daqiiqaawwan muraasa booda jechuudha Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Madiin Itoophiyaan Adaamaa waliin ni taphata. Akkasuma taphni Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii Adaamaatti sa'aatii 12 irraa eegalee Baankii Daldala Itoophiyaa fi Faasil gidduutti taphatamus akkasuma tapha xiyyeeffannoo argateedha. Boroo Hawaasaatti Nageellee Arsiin sa'aatii 9 irraa eegalee Arbaa Minci waliin ni taphata. Shaggar sa'aatii 12 irraa eegalee Itiyoo Elektiriik waliin morkata. Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti sa'aatii 9 irraa eegalee Hawaasaan Direedawaa waliin boruu jechuudha. Bunni Sidaamaa dursaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa sa'aatii 12 irraa eegalee Yuunivarsiitii walwaloo Addiigiraat waliin kan taphatu ni ta'a jechuudha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana Bunni Sidaamaa, Hawaasaa fi Nageellee Arsiin qabxii 35 qixa qabaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin wal caalanii sadarkaa tokkoffaa hamma sadaffaa jiru qabataniiti jiru. Faasil afuraffaarratti argama. Machaal sadarkaa 5ffaarra jira jechuudha. Adaamaan qabxii 28tiin sadarkaa 6ffaarra taa'eeti jira.